Hirreechi galateeffannaadha. Bakka itti waan hojjanne itti arganne itti galateeffannuudhaaf itti deemnudha. Waan hawwinummoo bakka itti argachuudhaaf deemnu waan ta'eef ofii kee jalqaba haraara miti manaa ba'i hiriyaa keetiin maatii keetiin dachee keetiin haraara kadhadhuutii manaa ba'i jechuun barbaada. Itti aansee hirreessi mallattoo nageenyaati jenne abbootiin gadaa saayyoonnis hundumtuun dubbata. Ayyaanni hirreechaa eessaa ka'ee eessa qaqqabee kan jedhu hayyoonni dubbataniiru. Maal keessa baane eessa geenye har'a immoo maal qabnaa? Ani akka dhuunfaa kootti waan Oromoon akka Oromummaatti argate keessa ayyaana hirreessaati. Qabeenya ayyaana hirreessa qeesaa waggaa 150 Finfinneerraa godaane Finfinneetti deebi'ee hirreeffachuun waan tuffatamuu hin malledha. Dhaloonni kana tuffatu, dhaloonni kana saba kanas tuffachisuudhaaf deemu jiraannaan kun Oromummaa hin qabu jennee jala murree beekuu qabna. Kanaaf qeen Oromoo kun immoo otoon jaalannes keessummaa adda addaa keessa jira. Qee namaatti waan gaarii malee, waan bareeda malee, waan yaraa hojjechuu hin qabnu qee keenyallee ta'u. Gaafa irreeffachuu dhufnu girrisuu otoo hin taane, wacoo otoo hin taane, harrabsoo otoo hin taane akka abbootiin gadaa jedhanitti, akka haadholiin siinqee jedhanitti, akka qeerroon jedhutti, akka qarreen jettutti safuuf safeeffannaadhaan malkaa waan nurraa barbaadutti deemnee hirreeffannee nagaan baanee nagaan maatii keenyatti galuu qabna. Kanaaf inni guddaan maal arganneerra bara kana keessatti aarsaa ati kaffalteetiin, dhiiga ati dhangalaatee argatteetiin, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, qeerroon, qarreen itti salphatan sana kabaja kee itti gonfatteetta kabaja kee ofirraa mulqiini. Kabajaan kabachiifadhu ayyaana malkaa Finfinnees kan Bishooftuus kan malkaa Ateetee Buraayyuus barri kun dirqama dachaa dhaloota kanarra jira jechuun barbaada. Kan biraa gaheen abbootii gadaa maalidha? Gaheen mootummaa maal ta'uu qaba? Gaheen dargaggootaa qarreef qeerroon maal ta'uu qaba? Gaheen hawaasaa maal ta'uu qaba? Safuu duudhaa aadaa Oromoo kana bu'uura saba kanaati. Waan hunda keenya dinagdee keenyaaf siyaasa keenyaaf waan hunda keenyaatiif bu'uura diinatti gaheen qaamolee amma iddoo kana jiru maal ta'uu qaba? Gaheen miidiyaaleen keenya miidiyaaleen biyyattii kana keessa waan hammeenyaa qofa afarsuurraa amma afuura gaariitu jira. Afuura jaalalaa, afuura biyya ijaaruu, afuura biyyattii kana biyya ani guddadhe nuti guddanne nuti sinii beekaarra dabaranii lakki nuti ofii beekaa jechaa jira nuti dhaloonni immoo. Lakki nuti waa'ee rakkoo biyya keenyaa furaa, lakki waan hundumaa nuti ilaallata diinne gaheen miidiyaa hawaasa magaalaa Finfinnee keessa jiru guyyaa hirreecha kana hundumtuu xiyyeeffannoodhaan miidiyaaleen irratti hojjechuu qaban jennee nuti ammallee warra miidiyaa as jiranis warra miidiyaa as hin dhufneefis hawaasaafis qaama mootummaa seektara olii kaase amma gaditti guyyaan kun guyyaa hirreessi guyyaa yaaddoo ta'ee heegamuu osoo hin taane guyyaa hawwii, guyyaa dinagdee, guyyaa jaalalaa, guyyaa tokkummaa ta'ee sabaaf sallammii fi Oromoon magaala kana keessatti eeggachuu danda'u qabaachuudhaaf irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraachuu qaba. Kana gochuuf hawaasa magaala kana keessaa guyyaan kun gaafa sabni ollaarraas biyyoonni addunyaa gubbaarraa as bobba'anii irreessa kana kan ija hammeenyaatiin ilaalu jira, ija gaariitiin kan ilaalu jira, kan wanta gaarii fudhatee deemuutu dhufutu jira, kan waan badaamuu fudhatee deemuutu jira. Isa kanaaf immoo hawaasa magaalaa kana keessatti abbootiin qabeenyaa maaltu irraa eegama kan jedhuuf hoteelonni isaanii cufamuu hin qabu. Achirraa waan itti gurguratanii waan irraa argatanii galii isaanii waan ta'uuf galiin isaanii galii hunda keenya waan ta'uuf walti guduunfamee guddina biyya kanaati waan ta'uuf inni kan biraa huccuun amma nuti ittiin miidhagnee aadaa keenya ittiin mul'ifnu waggaa darbee sababa ayyaana irreechaa irratti COVID baay'ee rakkina nuti ta'e guyyaa sanallee huccuun aadaa kun mana isaanii ta'a waggaatti eeggatanii sun gurguratan sun ammam duubatti isaan harkise manni alakka'u. Baran ammoo waan abbaa Oromoos, waan haadha Oromoos, waan dargaggeessa, waan biyya kana dhukkuba kanallee bakkuma jirutti nurraa qabu jenne nuuf kadhatanii abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, qeerroo, qarreen kadhachaa ammallee an jala muree kan dubbachuu qabu maaksii ayyaana irreechaatiin wal qabatu dargaggeessi keenya otuma waliin deemnu, otuma buunu, otuma gara malkaa deemnu
afaan lugama kanallee waan akka nurraa kaasuuf maaksii kanallee akka dagachuu hin qabne maaksii kana irreechallee wal fakkeeffate huccuun aadaa ittiin hodhisifannu kanarraa maaskii kana godhatee akka manaa bahu dhaamsa koo ta'uu danda'a.